Hordoftoota Gaaddisa Aappii akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'aa waan tokko isinitti agarsiisa. Isallee qarshii akkamitti asii yookaan Kuweetirraa gara Itoophiyaatti erguu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Egaa akka achiin duratti yuutuubee seenuudhaan yuutuubee al tokko tuqaastanii iddoo sarchii kana irratti iddoo sarchii kana tuqaasuudhaan Gaaddisa Aappii jechuudhaan itti barreessuudhaan warroonni sabiskiraayib goonoo jiraatan isa kana jechuudha. Profaayiliin isa kanadha. Akkasuma mootiyyuu warroonni sabiskiraayib goone isa sabiskiraayib jedhu kana diimaa kana al tokko maal gootu al tokkoon dhooftu jechuudha. Erga isa al tokko tuqaastanii booda ammallee al tokko ni dhooftu. Erga dhooftanii booda mootiyyuu isa sabiskiraayib jedhu kana al tokkoon tuqaastu. Ergas booda mootiyyuu sabiskiraayib gootanii jirtan jechuudha. Akkasuma mootiyyuu iddoo fuulduraa kanatti mallattoon isinii dhufti. Mallattoon sun immoo yeroo isinii dhufte ishee sana immoo al tokko yeroo tuqaastan akkuma viidiyoon gadhiifameen isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoodhaan aappii kee jalatti gadhiise isa kanneen fakkaata. Haala kanaan jala seentanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Egaa asirratti amma gara isa isiniin jetti isin dabarsa. Inni isiniin jedhu kuni qarshii akkamitti gara Itoophiyaatti erguu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa qarshii kana akkamitti erginu jechuudha. Iddoo qarshii keessa seenne jechuudha. Iddoo qarshii keessa seenneeti kan erguu dandeenyu. Kanaaf bakka qarshii koolii ittiin ergitan san jechuudha yookaan koolii ittiin bilbiltan sanuma seentaniiti kan erguu dandeessan jechuudha. Akkuma ilaaltan iddoo koolii kana seenuudhaan maal gootanii al tokkoon tuqaastu. Erga tuqaastanii booda immoo iddoo barreeffamaa kanatti al tokkoon dhooftanii. Erga dhooftanii maal jettanii itti barreessitanii kokkobii jettanii urjii jettanii 5 8 5 jettanii ammallee deebitanii mootiyyuu kokkobii dhooftan jechuudha. Ergasii namoo lakkoofsa erguu fi barbaadan san maal gootanii itti barreessan jechuudha. Ani pilaas jedhee itti barreessa. Pilaas godheetiniin koodii Itoophiyaa 25 tokko 9 66 20 69 54 jechuudha. Ergasii mootiyyuu isa masalaaliin dhooftu jechuudha. Yookaan isa erga dhooftanii kaatan booda immoo maal gootu iddoo ittiin bilbiltan kana hin dhooftu jechuudha. Erga dhooftanii bifa kanaadhaan barbaaduudhaan kan isinii fidu. Akkuma ilaalaa jirtan ni barbaadaa jira jechuudha. Barbaadee bifa kanaan isinii fide jechuudha. Tokkoffaa irratti 25 jedha, lammaffaa 50 jedha, sadaffaan 100 jedha. Bifuma isaaniitti deemtan jechuudha. Ani fakkeenyaaf 50 erguu yeroo barbaade maalan godhaa iddoo barreeffamaa kana gad dha'uudhaan lakkoofsa meeqatti barreessa jechuudha. 50 lakkoofsa lamarra waan jirtuuf lakkoofsa lamaa kana ittiin barreessa jechuudha. Erga isatti barreessee booda birri meeqatti ergama jechuudha. Birri 50tti ergama jechuudha gara Itoophiyaatti. Maal jennaani seendi jennaan jechuudha. Akkuma ergitan kana seendi jenneen jira jechuudha. Inni kuni please reply with one to confirm transfer of Ethiopia 15 birri jedha. Isa kana birriin kuni Kuweeti diinaara kan muramtu 0.85 dha jechuudha. Birri Itoophiyaa immoo birri 50 taate jedha. Kanaaf yoo lakkoofsi kuni lakkoofsa qajeelaa nama sanaa ta'e maal goona al tokko ammallee tokkotti barreessina jechuudha iddoo kana irratti. Iddoo kana al tokko tuqaasnee maal goona tokkotti barreessina jechuudha. Ergas maal jennaani seendi jennaan jechuudha. Gabaabumatti connection problem jedha. Al tokko itti deebina jechuudha. Networkiidha. Al tokko irra deebina. Achiin ifas nuuf ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Urjii 5 8 jettanii ammallee urjiitti barreessitanii ergas booda mootiyyuu woo barbaadan duwwaadhaan fayyadamuu dandeessan woo barbaadan pilaasii fayyadamuu dandeessanii 25 tokko 9 66 20 69 54 jechuudha.
ergasii maal gootanii isa masalaalii kanatti tuqaastu ergasii immoo okay jettuun jechuudha. Kun Kuwait irraa gara Itoophiyaa yeroo ergamudha jechuudha. Inni kuni Kuwaitii gara Itoophiyaa kan ergamudha. Bifa kanaanii barbaade isiniif fida jechuudha. Jalqaba neetworkiinis yeroo tokko tokko rakkisa. Ammas isuma 50 jedhu sana lakkoofsa lamarra waan jiruuf iddoo kanatti maaliin barreessaa lakkoofsa lamaan barreessa jechuudha. Ergas booda immoo iddoo seendii kana dhufeen seendii jedhaan jechuudha. Okay, ergas seendii jedheen immoo tiyyuu duwwaa tuqaa 85 murata jedha. Lakkoofsa tokkotti barreessa jechuudha. Isa kana lakkoofsa kiyya chee godhadhe lakkoofsa tokkotti barreessa jechuudha. So lakkoofsa hundee gurratti al tokko lakkoofsa kiyyatti barreessa. Okay, iddoo kanarratti lakkoofsa tokkotti barreessa ergas immoo tiyyuu seendii jedhaan jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan transaction accepted, please wait for SMS notification jedha. Akkuma argitan immoo notification illee deebi'ee jira jechuudha. Your transaction is unsuccessful nuun jedhee jira jechuudha. Kanaaf saantibiin suni qajeelumatti nama san bira geessee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma ilaaltan kana gara gubbaarratti meseejiin isiniif ni dhufa jechuudha. Erga isiniif dhufee qajeelumatti immoo tiyyuu qarshiin sun isaan biraan baatee jirti jechuudha. Qarshiin sun isaan biraan baatee jirti. Kana fakkaata jechuudha. Yoo isin tole immoo tiyyuu namoota birootiifis sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.